Amboo Niiyoorkii tun ta'in si oliin taate Amboon. Damballaash faa Toofiq faa Abiyyi faa garuu jalqabarraa kaasee taargeetii godhaniiru uummata Wallaggaa kana. Maccaadha uummanni kun. Uummata nagaadha. Oromoodha. Adda qoodee Riippaabilikaa gaardii gaafa ijaare namni tokko namni Wallagga jedhamu akka hin galle kallattii Abiyyiin ijoollee matoo haayaa kanatti fayyadameetu kana godhe. Mindaa mootummaa nyaatu mootummaatu leenjisee mootummaatu to'ataa ergama mootummaa dalagu. Kanneen akka Haayiluu Gonfaafaa gahee guddaa taphatanii matoo haayaa kana ijaaruudhaan Amboo irratti. Gaafa nu illee ana Taayyee Danda'aadha, Haayiluu Addunyaa, Kabadee Deessisaa fa'aa taanee gaafa seennu lammaatu nu seensee Abiyyiin didee lakki ijoolleen kun seenuu hin qabdu jedhee nu didee turan. Ambootti yoo jalqabne matoo haayaa kana marsaa duraa warri hoogganaa turan kan akka Geetuu Daandessaa fa'aa amma guddatee itti aanaa hoogganaa milishaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'e. Geetuu Daandessaa yoo agartanii milishaa Oromiyaa hoogganaa jechuudha itti aanaa ta'edha. Jalqaba gaafa duraa tika deeninnatii ta'ee Amboo irratti ramadamee matoo haayaa kana warra hundeesse. Boombiin isteediyeemiitti irratti darbatame jedhamee ololamu tokko hin jiru. Boombii sana kan mijeesse kan qindeesse Damballaash Gabri Mikaa'el mataa isaati. Abiyyiif Damballaash qopheessee konkolaataa isaa namoota gannat tolashii maarreedhanii TPLF fi ABO kana godheen jiru guutummaa isaa Damballaash qopheessa. Ijoollee matoo haayaa kana keessaawuu Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Amboo giddu gala godhanii. Riippaabilikaan gaardii gaafa ijoollee fo'anii leenjii gashan ijoollee Oromoo keessaa haati dhalataa Wallaggaati jedhanii ari'antu jira. Gurbaa Amboo tokko haati isaa Wallagga jedhanii kan ari'an mucaan sana. Abiyyi ilaa aangoo keenya kan murteessu raadiyeesii kiiloomeetira 150 dhiyeesse Abiyyi. Aangoo keenya kan murteessu sosochii raadiyeesii Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 150 irratti waan raawwatutu aangoo koo irratti dhiibbaa qaba. Abbaan fedhe Wallagga irratti ol fixe. Abbaan fedhe naannoo Amaaraa irratti Tigraay keessatti yoo ta'e. Abbaan fedhe Gujiitti yoo ol fixe. Ana irratti aangoo koo irratti dhiibbaan qabu. Video suukkanneessaa fi haala miira namaa jeequ baay'eetu tibbata kana miidiyaa irra deemaa ture. Isaan keessaatii viidiyoowwan muraasa uummanni ija isaatii argee ilaalaa ture. Muraasa tokko asumatti uummata deebisnee agarsiisne. Yaaduma isinitti dhagahame, maaltu isinitti dhagahame, lafa beektanitti, iddoo beektanitti, ganda beektanitti, magaalaa beektanitti wanti kun raawwatamuusaa miira keessaniin baruu barbaada. Mee viidiyoo chaxanuu ilaalee adeemu. Egaa Dr. Milkeessa viidiyoo kana jaallachuun baay'ee miira nama jeeqa waan ta'eef namoonni keenya sargaa turanii. So miira keessan maaltu isinitti dhagahame viidiyoowwan kana gaafa agartan? Abtaamu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuu fi uummata kana sanaa fi kun hin malu. Uummanni sun qabsaa'ee warra aangoo argate kanaa fi dhiigaa fi lafee itti kaffaleetu jarri kun aangoo qabate. Haa ta'uuti ammoo uummanni sun kabajati isaa mala ture. Uummanni sun ulfina isaa mala ture. Gidiraan akka kanaa isaan malu ture. Gaafa aangootti ba'an Niiyoorkii goona Amboo jedhanii afaaniin haasa'an. Garuu
Amboo Niiyoorkiitu hin ta'in Si'ooliin taate Amboon. Bakka dhalli namaa itti akkattiin waan amma ijaan argine kanatti ta'uu ta'ee jechuudha. Hireen uummata kanaa kana ta'uu hin qabu ture. Kabajni uummata kanaa kana ta'uu hin qabu ture. Galanni uummata kanaa akkasittiin uummata gidirsuu laaluufuun ulfaata kun. Wanni kun keessaa kan muraasa wanti xixiqqoo namni waraabee as ergedha. Kan kanaa olii dhalli namaa rashanamee dhumee ajjeefamee bosona gatamee qeen Oromoo hundi awwaalchatu jira. Maatiin Oromoo hundi awwaallateera ganda kana. Kuni ta'uu irra turre. Uummanni naannoo sana qajeelootan beekaa. Uummanni naannoo sanaa ofirraa fincilachuudhumaan beekama. Dargiidhaafis gadi hin jenne, bara Haile Sillaasees gadi hin jenne, bara Wayyaanees gadi hin jenne, yoo dubbiin itti cimte uma falmataa. Falmataadhuma ture ammasuma falmataa. Wanni kun egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Egaa hiree uummata Oromoo maraatu kana ta'e. Wanni achitti ta'e kun bakka hundatti ta'aatu jira waan ta'eef ani gadda guddaan natti dhaga'ame uummata sanaa fi wanni hawwinu kanan turre isin jechuuf ani barbaada. Akkamitti eegale bu'uuramuun isaa yookiin habuurri isaa maal fakkaata ture? Haala kamiin ijaarame? Eenyu faatu waan kana habuuruu keessatti gahee qaba ture? Gaafiin kun gaafii bu'uuraati. Dhugaadha. Caasaan kun caasaadhuma qaama mootummaati. Wanni namni hundi hubachuu qabu qaama mootummaa ta'ee caasaa dhokataadha. Mindaa mootummaa nyaatu, mootummaatu leenjisee, mootummaatu to'ataa, ergama mootummaa dalagu booda gaafii ati kaasteen gara boodaatti itti deebina. Ka naannoo Finfinneedhaa kaasee haga Amboo gad dabartee haga Geedootti warri socho'an 120 jedhamu. Maqaan isaanis 120 jedhamu. Maquma ofiishaalii isaanitti waamamanidha. Jara kana jalqaba kan inni hundaa'e Abiyyi aangoo qabatee akkuma inni aangoo qabateeni waa'ee dargaggoota Oromoo qeerroo Oromoo kana akkam goonaan jedhu dhaaba keessatti mari'atamaa ture. ODP keessatti jechuudha yeroo sanatti. Eeyyee ODP keessatti uummata dargaggoota qabsaa'aa turan kana maal goona akkam goona demobilize ta'uu qabu waan ta'eef fincila kana dhaabuu qabu. Miira san keessaa ba'anii gara hojii misoomaatti akka isaan galan akkam haa goonu waan jedhu mari'atamaa ture. Bu'uura irraa kaasnee haasofna waan jetteef gahu. Dhugaa. Marii sanaanii Lammaa Magarsaa yeroo sana pirezidaantii waan tureef proposaalii ni dhiyeesse. Warri aangoo kanaan nu ga'e dargaggoota kana jarri kun mootummaa seenuu qabu. Guutummaa parsantii maal jedhee proposaalii inni kaase parsantii 60 caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa gandaa hamma naannootti parsantii 60 dargaggeessa Oromoo qeerroodhaan bakka buusuu qabna jedhe. Parsantii 60 maajooritiin bulchiinsa gandaa kaasee haga gubbaatti miseensa caffee dabalate. Qeerroo fincilaa tureen bakka buufnaadha. Eeyyee parsantii 60 qeerroodhaan bakka buufnaa. Caasaan OPDO duratti warri xiqqoo keessa ture soorama haa ba'u kun immoo bahee ijaaramee biizinasii haa hojjetu waan jedhu proposaalii dhiyaate. Fandiin hin jiraata jaraa fi mootummaa keessaa bahanii hojii haa hojjetanii waan jedhu dhiyaate. Maaliif caasaan OPDO uummataa walitti bu'aa tureera? Amantaan irraan jiru. Dhugaa dubbachuuf immoo yeroo sanatti yaadni kuni maaltu jira amma lamaaf Abiyyi tokko miti diteelii isaa boodan sii kaasa. Abiyyi lamaan humna haaraatti amana. Dargaggoota haaraatti amana. Gaafa nu illee ana Taayyee Danda'aa, Haayiluu Addunyaa, Kabadee Deessisaa fa'aa taanee gaafa seennu Lammaatu nu seensee Abiyyiin didee lakki ijoolleen kun seenuu hin qabdu jedhee nu didee turen. Taayyeen ni jira.
gaafa darajee garafaallee nu faana ture amma inni iddoo biraa jira. Nama 5 taanee lammaan nu yaamee seenaa mootummaa keessa OPDO keessa seenaa nuun jedhee Abiyyi garuu hin dide. Dargaggeessa ofitti hin buufnu jedhee. Amma gaa ilaal ejjennoo jara kana lamaanii adda sii baasaa deemuu fannanan. Lammaan parsantii haga parsantii 60tti dargaggeessaan bakka buufnu ejjennoo qaba. Officially ijoolleen dhagaa darbataa turte, karaa cufaa turte, dhiiga dhangalaasaa turte, abbaan biyyaa isheedha, abbaan jijjiiramaa isheedha. Ijoollee kana mootummaan kun illee ishee haa ta'u haa fudhattu kan jedhu proposaalii dhiyeessee bifa sanaan dhaabarratti Abiyyi hin dide. Waa'ee dargaggoota Oromoo anaa dhiisaa jedhe. Waan akka inni yaade egaa booda itti dhufna. Waa'ee qeerroo anaa dhiisaa jedhe. Anaa dhiisaa jedhe. Anaa dhiisaa dhume jedhe akkasumatti. Anaa dhiisaa sana waan iccitiidhaan amma godhamaa jiru kanatti boodan dhufa. Akkamitti akka inni eegaleessa. Lammaan ejjennoo qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa waan hoogganuu fi proposaalii sanaan hojii taasiseennu naannoo Oromiyaa inni lammaa Abiyyi ejjennoo isaa qabatu garuu immoo nu hin raawwannaan jedhuun kuni yoom keessaa Abiyyi aangoo qabatee ji'a itti aanuttidha kan proposaaliin kun dhiyaate. Ganna isaa ganna itti aanee amma naannoo Eepiriilii keessa qabate miti Abiyyi aangoo. Naannoo waxabajjiirraa dargaggoota leenjifnee caasaa mootummaatti gashuu jalqabne akka naannoo Oromiyaatti nu. Ejjennoo lammaati. Ani bulchiinsa ani biiroo dhimma dargaggoof ispoortii irra waan turee fi ergama anaaf fudhatee dargaggoonni Oromiyaa mararraa walitti qabamanii caasaa mootummaa seenanan jedhu leenjii Adaamaatti leenjisuu eegallee marsaa lamaan leenjifnee caasaa mootummaatti seenanii seenuu eegalan dhugaa dubbachuu. Sun egaa gara nama 3,000 gaa ijoollee 3,000tu caasaa mootummaa keessa seenu. Aanaarraa kaasee haga naannootti seenuu eegalte ijoolleen. Marsaa lamaan wanni kun gannuma sana samariidhuma sana keessa kun. Waxabajjii adoolessaaf hagayya keessa jechuudha. Fulbaana keessaa yaa'ii OPDOtu jira Jimma. Yaa'ii saglaffaa. Amma waan kana yeroo raawwannu maal godha beektaa Abi? Yeruma sanaa kaasee dhaqeetu gaafa ijoollee kana caasaatti gashuu jalqabnu waan Abiyyi waan kana hin jaalanneef maal godhu anaa fi lammaa wal loloshiisan. Maaltu ta'a milkeessaanii walgayii Adaamaa irratti dargaggoota leenjiituu leenjisu an OPDO iyyuu miti. OPDO ta'uun isinirra hin jiru. Xallistaniituma caasaa seentu jedhee dubbate. Eewutu kana jedhee immoo dhaqee lammaatti himaa Addisuu Araggaatu dhaqee lammaatti ilaal milkeessaanii dhuffinnee kaabinee goonee an OPDO miti. Ijoollee callistaniituma OPDO taatanii isin hin barbaachisu akkasuma caasaatti seentu jedhee waltajjii irratti haasa'e jedhee dhaqee Addisuu Araggaa fi Mogos Hidhee jarri kun koree giddu galeessaa keessa jiru dhaqanii lammaatti himan. Lammaanii maal ijoolleen nuyi finne maaliif kana haasaa dhuguma kaleessa OPDO'n turre amma garuu ofiishaalee milkeessaan OPDO'dha akkas jedhee haasa'uun qabu an jedhu lammaan aara. Sanumaan lammaanii bilbila iyyuudharraa kaasuu dhiisee addaanuu cinne. Ilaal leenjiin sunis achumaan addaan cite. Leenjiin dargaggootan karoorri sun achumaan addaan cite lammata anaan saffisaan biiroo dargaggoo dhimma dargaggoo fi ispoortii irraa ka'een biiroo lafaa dhaqee leenjiin dargaggoo sun achumaan dhaabbate. Parsantii 60 kan qabatame gannuma sana gara nama 3,000 qofatu leenji'ee galee san booda hin dhaabbate. Maaltu ta'a gaa yaa'iin Jimmaa dhufee yaa'ii Jimmaa sanaan biiziitu ta'ame. Amma Abiyyi yeruma sanaa kaasee caasaa dhokataa ijaaruu eegale. Amma caasaa dhokataa kana akkamitti inni ijaaruu jalqabe foormaalii dargaggoonni mootummaa keessan galan erga jedhee booda dhoksaadhaan ijaaree bobbaasuu eegale. Eenyu ijaara? Dargaggoota ijaaraa dhoksaatti? Dhoksaadhaan dargaggoota ijaaraa Abiyyi. Amma maal godhe inni naadhiisaa waa'ee qeerroo naadhiisaa waan an godhu natu beeka jedhee dura erga dubbate booda
erga boombiin isteediyeemiitti irratti darbatame jedhamee ololamu tokko hin jiru. Boombii sana kan mijeesse kan qindeesse Dambalash Gabri Mikaa'el mataa isaati. Abiyyiif Dambalash qopheesse konkolaataa isaa namoota gannat tolashii maalreedhanii TPLF fi ABO kana godheen jiru guutummaa isaa Dambalash qopheesse. Achii booda maaltu ta'ee wanni kun kan inni raawwate waxabajjii 2018 Abiyyi aangoo qabatee ji'a 2 ji'a 3 akkas kana booda. Sana booda maaltu ta'ee Oromoon na ajjeesuu barbaadaa jedhe Abiyyi. Maaliif Oromoon na ajjeesuu barbaada? Oromoodha kan boombiin irratti darbate dhee waltajjii irratti haasa'e waan kana. Amma galaa kana sii kaasu waan Abiyyi jala jalaan hojjechuu eegaluudha deemuuf waa'ee qeerroo na dhiisaa jedhe. Oromoon na ajjeesuudhaan na barbaada immoo jedhe Riippaabilikaan Gaardiyan jedhamu tokko uumuu barbaadan. Riippaabilikaan Gaardiin kun yeroo uumuu barbaadanii kaayyoon isaa maal jedha Abiyyi? Ilaa aangoo keenya kan murteessu raadiyeesii kiiloomeetira 150 dhiyeesse Abiyyi. Aangoo keenya kan murteessu sosochii raadiyeesii Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 150 irratti waan raawwatutu aangoo koo irratti dhiibbaa qaba. Abbaan fedhe Wallagga irratti ol fixe. Abbaan fedhe naannoo Amaaraa irratti Tigraay keessatti yoo ta'e. Abbaan fedhe Gujiitti yoo ol fixe. Ana irratti aangoo koo irratti dhiibbaan qabu. Garuu raadiyeesii kiiloomeetira 150 kana keessatti wanti ta'uu dhiibbaan irratti qabadheetu dhaaba irratti waan kana dhiyeessee yeroo sana shook nu godhinu. Egaa kan gaafa jettu dhaaba irratti gaafa jettu miseensi cafee oomishni giddu galeessaa hojii raawwachiisu hundi isaanii quba qabu jechuudha waan kana. Gaafa inni akkana jedhu jiru jechuudha. Koreen giddu galeessaa quba qaba. Koreen giddu galeessaa dhaabaa quba qaba kana. Kanaafi jedheetu waa'ee yeruma sila waa'ee qeerroo naa dhiisaa kan inni dhisan jechuudha. Waa'ee qeerroo naa dhiisaa jedhe. Anammoo maallaan jedha milkeessa qeerroo waan jettu kana dhaabii waa'ee federaalizimii qofa barreessi feesbuukii irratti naan jedha guyyaa wayii. Qeerroo darajee garafaatiinis sila dimbilee sila ሌላ ነገር ስለ ስልጣን አውራ እንጂ ቄሮ የሚባል ኃይልም አይደለም አከ ጀዴት ሀሳ ቄሮን ሁምነ ሲንቀብዱ ማሊ ሲንፍኔ አንጎ ሲንቀብዱ ዴት ሀሳ ዋይ ቄሮ ኢንበሬሲና እንጀደናል ፐርሰናሊ አማ ነምቺ ኩኒ ራዲየሲ ኪሎሜትር 150 keessatti mormiin akka nurratti hin kaane haa goonu an jedhu erga dhiyeesse booda maaltu ta'e Riippaabilikaan Gaardiin haa ijaaramu jedhame. Riippaabilikaan Gaardiin kun immoo kallattii shaniin buufannaa akka ijaarratan godhame. Kaampii jechuudha. Kaampii jalqabaa Sadeen Soddoo irratti. Kaampii lammaffaa Giincii irratti. Dagam irratti. Aanaa Qimbibiit irratti. Karaa Shanoo. Karaa bahaatiin immoo Moojoo gadi dabartee aanaa dugdaa keessa magaalli xiqqoon tokko jirti. Booraa irratti. Naannoo kana shanan irratti kaartaa fudhatanii kaampiin Riippaabilikaan Gaardii ijaaramuu eegale. Amma maal jedhanii raadiyeesii kana keessa sosochiin tokko jiraachuu hin qabu. Namni nu mormu jiraachuu hin qabu. Sanaaf immoo maal jedhanii caasaa nageenyaa godinaa fi aanaa fi magaalaa naannoo kana hunda jedhaniitu kun immoo qabatamaadhumaan Toofiq jala gashan Toofiqiif Damballaash akka hoogganan godhan. Oromiyaa miti naannoo kana kan bulchu jechuudha. Bulchiinsaaf nageenya aanaa sulultaa, bulchiinsaaf nageenya magaalaa Amboo kallattiidhaan beeta mangistii dilbata beeta mangistiitti wal gahu. Damballaash Toofiq Madad Toofiq irraa poolisii Finfinneetti itti aanaa ta'ee samuudame sana jechuudha. Abiyyi biraa ba'e. Dura eegumsa Abiyyi olaanaa ta'ee kan tajaajilaa ture. Riippaabilikaan Gaardii isumatu hooggana guutummaatti baay'ee. Namni biraa Riippaabilikaan Gaardii haa hoogganu malee overall isumatu hoogganaa ture. Maal godhanii naannoo kana hunda of jala gashan. Kaampii ijaaraniitu naannoo kana hunda of jala gashanii ijoollee malammaluu jalqaban. Ijoollee Riippaabilikaan Gaardii taatu. Eenyuun fayyadamaniitu immoo ijoollee malammaluu caasaa ofii ijaaran kallattiidhaan Beeraayi Deennetii fi waajjirri muummicha ministeeraa ijoollee
raadiyeesii 150 kana jalatti ijoollee ijaaran fayyadamaniitu miseensota Riippaabilikaan gaardii jedhanii filatan karaa ijoollee kanaa filuu jalqaban. Waan tokkoon isinitti uummanni Oromoos baruu qabaan jedhee ani yaadu yeroo hunda mataa kenna naanna'u. Riippaabilikaan gaardii gaafa ijoollee fo'anii leenjii gashan ijoollee Oromoo keessaa haati dhalataa Wallaggaati jedhanii ari'antu jira. Gurbaa Amboo tokko haati isaa Wallagga jedhanii kan ari'an mucaan sana jira mucaan. Gaafa ijoollee Riippaabilikaan gaardii filatan ijoollee nama Matoo'aa jedhamtu kun eenyu dhalataa Wallaggaati, eenyu dhalataa iddoo biraati, kana keessaa calalaniitudha. Haati isaa iddoo akkasiiti jedhanii kan keessaa ari'an yeroo sana mootummaa keessa waan hin jiruuf quban qaba. Specific garee irraa filatan Wallagga okee hin barbaadanii normaalii gadi baanii dubbatu turanii garuu ganda isaan addatti filatanii leenjisaa turantu jiramu Wallaggaan irratti ganda hundaa fudhachaa turan yeroo sanatti. Yeroo amma ijoollee isaanitti fayyadamanii Riippaabilikaan gaardii kana malamalaa turan Matoo'aa kana. Matoo'aa kana akkuma sila jisiin jedhee jalqabarraa kaasee kan ijaaree dubbii kana kan harkaa qabu Abiy Ahmad karaa Damballaash Gabre Mikaa'elii fi karaa Toofiq Madadi. Ijoollee Matoo'aa kana keessaawuu Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Amboo giddu gala godhanii. Fincila sodaata Abiy waa hunda caala Abiy. Akka malee fincila hin sodaata Abiy. Fincila raadiyeesii kiiloomeetira 150 immoo fincaan buusee baqata Abiy. Hin beeka waan ta'eef. Isaaf jecha Matoo'aa kun ijaaramuu qaba. Matoo'aa kun ijaaramee immoo maal ta'a? Hojiin itti kenname akka Abiy irratti fincilli hin dhalanne maddarraa gogsaa deemuu jechuudha jarri kun. Ijoollee kana adda baasanii sana fayyadamaniitu miseensa Riippaabilikaan gaardii filatanii kanaaf miseensa Riippaabilikaan gaardii ta'uudhaaf ati akka carraa dhiigni kee dhiiga Wallaggaan jedhamu jiru Oromoon Oromoo. Oromoon Oromoodha. Damballaash faa Toofiq faa Abiyyi faa garuu jalqabarraa kaasee taargeetii godhaniiru uummata Wallaggaa kana. Maccaadha uummanni kun uummata nagaadha Oromoodha. Adda qoodee Riippaabilikaa gaardii gaafa ijaare namni tokko namni Wallagga jedhamu tokko akka hin galle kallattii Abiyyi ijoollee Matoo'aa kanatti fayyadameetu kana godhe. An kana sirriittan quba qabaaf haasaa jalqabarra jechuudha. Ijoollee harka caalu ijoolluma giddu galaa kana filatan. Keessa immoo ijoollee ganda biraas gara Jimmaa, gara Ilubaaboor, gara Arsiirraas xixiqqoo waan ta'e wayii keessa hin mammaku. Kan isaan jalqaba taargeet irratti godhan garuu nama dhalataa Wallaggaa haadhuma qofaan illee yakka kana fakkaatu yeroo isaan raawwatan quban qaban kana. Kanammoo karaa kamiin raawwatanii ijoollee dursanii Matoo'aa jedhanii lafarratti ijaaran. Caasaa keessatti ijaaran. Caasaa mootummaa keessatti. Amma gara eenyu jarri kun jedhutti haaseen. Jalqabarraa Ambootti yoo jalqabne Matoo'aa kana marsaa duraa warri hoogganaa turan kan akka Geetuu Daandessaa fa'aa amma guddatee itti aanaa hoogganaa milishaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'e. Geetuu Daandessaa yoo agartanii milishaa Oromiyaa hoogganaa jechuudha itti aanaa ta'e. Jalqaba gaafa duraa tika deeninnatii ta'ee Amboo irratti ramadamee Matoo'aa kana warra hundeesse. San keessa immoo warri adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii alaa galan kanneen akka Haayiluu Gonfaa fa'aa gahee guddaa taphatanii Matoo'aa kana ijaaruudhaan Amboo irratti.
waa'ee gandummaa kana dhugaa dubbachuuf Amboo keessa waa'een gandummaa jiru. An sirriittan beeka waan ta'eef. Amboo jechuun Oromoo hunda magaalaa bakka buutudha. Amboo keessatti ati Wallagga, ati Shawaadha, ati Tuulama, ati Macca wanni jedhamu hin jiru. Hamman ani beeku. Ijoollee matoo haayaa kana fayyadamaniitu Amboo ganda gandaan qoodanii safara Wallaggaa dhaqanii teeraraayis gochaa oolu. Safara jira mandarri akkas Oromoon garuu yoo ilaalte mana barumsaa manneen barumsaa Amboo keessa wanni Amboo gochisiisu Oromoo hedduutu godina adda addaa irraa achitti barate. Aanaa baay'ee irraa walitti dhufteetu. Ijoollee ginda baran, ijoollee horroo, ijoollee fincaa, ijoollee qeellan faarraa dhufaniitudha. Ijoollee hincinni irraa. Durtuu walisoonuu achi kibba lixa shawaan ta'in dura walisoonuu Amboo waliin ture. Amboo kan gootummaa kennuuf elementii kana keessoo isaatti Oromummaa isaatu cimina qaba Amboon. Matoo haayaa waan kana akka cabsuufidha kan inni hundeeffame jechuudha. Jalqaba ogaa gaafa namoota kana hundeessan namoota matoo haayaa hundeessan amala warri marsaa duraarra matoo haayaa kana gaggeessaa turani achiin jiran isaan amma guddatanii iddoo biraatti ramadamaniiru. Marsaa lammaffaarra warri turanis achuun jiran amma warra marsaa sadaffaarra dhufedha warri amma maqaadhaa jiru. Kaaseen faamaa warra dhiyoo kana isaan warri marsaa dura nama fixaa turan nama gidirsaa turan guddatanii kun Bishooftuutti barcuma guddaa kennameefii jira. Adaamaa irratti muudamanii jiru. Kun Oromiyaa irratti muudamee kaabinee ta'eera. Iddoo adda addaa irra federaala warri deeman jiru. Finfinnee irratti kutaa magaalaa adda addaa irratti warri ramadame baay'eedha. Shaggar kan ammoo itti ejjetaniitu dheedanii nyaatu. Mana isaaniitiin lafa isaaniitiin qorqanii nyaatu magaala Shaggar jedhanii hundeessan kana kan isaaniiti. So amma matoo haayaan jalqaba Amboo irratti hundaa'e akka magaalaa tokkottu nama tokko gareedhuma tokko qofa miti. Amma jarri kun maal hojjetu? Waan isaan hojjetaa turan tokko yoo kaafne. Mee itti dhufna sanatti itti dhufna. Waan tokko sii kaasuu barbaade Dr. Keessa. Tarii Amboo irratti baay'ee xiyyeeffatanii akka deemaa turanii fi Amboo irratti ijoollee ija ta'an qabsoo gaggeessaa turan kanneen akka Galaanaa Imaanaa fa'aa ijoollee qabsoo Oromoo keessatti ija ta'an balleessuu irratti abbootii qabeenya sabboonummaa qaban balleessuu irratti ijoollee qeerroo ta'an kaan ofitti hammatanii kaan caasaa garaagaraatiin ijaaranii kaan immoo fuudhanii Riippablikan gaardii kanatti naquudhaan horii gaarii kaffalla waan akkasii waan jedhuuni Amboo gogsuutti Amboon qeerroon Amboo naannoo sana sochoosaa ture suni keessaa gogee kan sarmeef ofitti fudhatanii kan dibee immoo balleessanii fixanii jedhan. Maaliif Amboo irratti akkas xiyyeeffatan? Amboon har'aa kuni Amboo duriitiin maali garaagarummaan ishee? Amboon durii kan beeknu jalqabumaa kaasee uummanni isaa uummata fincilatudha. Waa xiqqoodhaan shawwaduu hin dandeessu uummata kana. Abiyyi maaliif Amboo irratti xiyyeeffatee gaafeetti kaaftee fi wanta akkasii kaasa gaama. Gaafa yaalii ajjeechaa Jawaar Mahammad irratti ta'ee booda fincilli Oromiyaa guutuutti gaggeeffame. San keessaa Amboon takka. Buleesaa fincilli kun itti fufee jennaanii tasgabbeessuuf jedhaniitu Abiyyi lammaa qabatee lammaan makalaakiyaa irra ture gaafa sana. Lammaa qabatee Shimallisiin qabateetu Amboo dhaqe. Harargee dhaqaniiru manni Harargee yaadataa. Haasawa kana isaan lama ta'anii Abiyyii fi lammaan Harargee godhan televezyiinii nu dabarsan. Kan Amboo televezyiiniidhaan hin dabarsine. Waan ansii kaasuufatu jira gaafa masarratti. Amboo dhaqanii tasgabbaa wanni Jawaar irratti ta'ee dogoggoraa waan jedhu haasa'e Abiyyi. Uummanni Amboo jaarrolii Ambooti kan walitti qabame. Likkii isaatti manii Abiyyitti. Wanti kun sin baasonanii.
Ka qabsoofneef immoo kanaafuu miti jedhanii. Jawaariif kun hin malu jedhanii. Adda isaatti kallattumaan itti. Lammaa gaafa sana uummanni Amboo waan inni jedhaa jiru sirriidha. Of sirreessina yoo ta'e of sirreessinaa jedheetu Abiyyitti garagalee ennaan Abiyyiin didee sana keessatti maaltu ta'e Habtaamu dargaggeessi qeerroon Amboo bakka walgahii hoteela Ababeech marse. OMN illee galchuu danda'a yaadadha. Miidiyaan illee akka seenne OMN akka hin galle godhan. Kana laale. Dargaggeessi hoteela Ababeech gaafa marsu. Sana booda Toofiq faa karaa duubarraan karaa boroo hoteela Ababeech duubaan gara isteediyeemii wayii jira karaa sanarraan piikaappii seensisanii banneerra kaa bakka ijoolleen sinfixuudhaaf as keessatti qeerroon Amboo sinfixuuf kabbabdeetti jedheetu Abiyyi luka na baasi jedhe. Piikaappii keessa gaafa sana nama 4 waltajjiirra ture. Lammaa Magarsaa, Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa fi Dhaabaa dabalee ture. Lammaa maal taatanii jara keenya qeerroon nu marsee maa tokko nu godhu gaafii qabootee nu gaafata. Kanaatti nu baateedha nu baasa malee maa nu godhu. Kayi bayi malee nu si ajjeesu. Boombii darbatu maal. Abiyyi luka na baasi Shimallis surree ofirratti kukkuteetu konkolaataa keessa surreen isaa tuuta tarsa'u konkolaataa keessa seenee namni kaan waan kolfaa baay'ee jira gaafa sana. Dhaabaan fa'aa waan xiqqoo waan ulfaatu wayii gagadhiisedhani. Akkasitti fiiganii piikaappiitti naqanii sana booda akka ta'etti Amboo keessaa baqatee bahe Abiyyi. Kuni 2019 keessa ta'e. Yeroodhuma yaalii ajjechaa irratti ta'e sana ta'e wanni kun ila. Abiyyi gaafa sana gubatee dhachii galee Amboodhaan nan godhadhe. Nan agarsiisa jedhe. Erga gaafa sanaa booda Amboo keessaa namni akka shunkurtiitti kattafamuu jalqaba. Eewutummoo kana dhoksaadhaan godhu waan kana hundasa. Nama keessaa mataa qabdu hunda Galaanaa Imaanaas karoora kana keessatti ajjeefame jechuudha. Amboon cabuu qabadhee murteesse sanuma yeroo sanaa booda. Hoteela keessatti namni na marse dubbii isaa sireesiidha. Akka salphaatti namni ilaalee akkasuma feesbuukii irratti ilaalamee waan darbedha wanni sun. Garuu dubbichi uummata Amboo kan mataan keessa sana booda kan inni cabe. Uummanni Amboos achii ol natti dubbate. Jedhee dargaggeessis hiriira narratti bahee na marsee sadarkaan ajjeesuu irra ga'e jedhee amanee san booda Amboon cabuu qabdi jedheetu murteessee. Sana booda ijoolleen amma Toohayaa kun bal'inaan magaalaa Amboo keessa sirriitti akka ijaaraman godhamee ijoolleen ganda irratti ijaaran dhaqanii. Magaala miti ganda irratti ijaaranii nama akka bofaatti dargaggeessa akka bofaatti qaxaqqaxanii kaan ajjeesanii lagatti gatu, kaan karaa irratti gatu, kaan bishaan bosona keessatti gatu jalqaban ajjeesanii. Sana keessa gaa adeemsa keessa waggaa utuu hin ta'in immoo inni guddaan isaayyuu dhufee Haacaaluun ajjeefame. Inni guddaan isaa. Kanaaf naannoo sana irratti waan kanaan wal qabata. Ajjechaan Haacaaluu egaa ajjechaa Haacaaluu kaastee difeelee akka deemtu naa barbaada Dr. Mikeessa. Ajjechaan Haacaaluu Amboon cabsaa kanaan wal qabata jettee amantaa. Dabalataanii garee 120 kana keessa intaloon gaaf sana Haacaaluu wajjin turte Laamroot isheen jedhamtu Laamroot Kamaal isheen jedhamtu garee 120 kana ijaaruuf ijaarsuu keessatti maatii ishee keessaa abbaa biddeenaa yookiin abbaan ishee nama tikaa keessattuu Finfinnee irratti nama baay'ee beekamu akka ta'edha yeroo sana simamaa kan ture. Yeroo sana gabaasa dalagaa turanis sanuma qulqulleeffamu. Garee 120 ijaaruu kana keessattis Ambootti deebitee waan baay'ee akka dalagaa turteedha kan odeeffamu. Ajjechaan Haacaaluutu ijaaramu 120 kanaatiin yookiin immoo hargoo 120 kanaatiin gama saniin raawwatame jettee amantaa? Haacaaluun inni ajjeefame
Oromoo guutuu cabsuudhaaf. Karoora Oromoo guutuu cabsuuf. Gaafa Abiyyi Wallaggaratti xiyyeeffatu Oromoo cabsuudhaaf. Gaafa Abiyyi Amboorratti xiyyeeffatu Oromoo cabsuudhaaf. Gaafa Abiyyi afaan Baalee haasaa, afaan Gujii haasaa yoo Wallagga dhaqe na ajjeesu yoo jedhu Oromoo guutuu cabsuudhaaf. Dubbiin kun dubbiin Haacaaluun ajjeefame. Gabra hundi Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufu. An deemee Wallagga hundi garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Isheenuma kasii jedhachiisu hin tolle. Yaa sirrii. Kana kan inni jedhe keessa isaatti yaadee taasaa jira namichi kun. Waan itti amanuu haasaa jira. Oromoon tokko miti jedhee amanan. Anamma akka namni tokko yoon du'e, namni tokko yoon du'e, ganda kamiinuu bakka hin bu'an yoon du'e. Uummanni bal'aanii nama tokkoonidha bakka bu'a. Maaltu godina, maaltu Jimma godhe Abiyyi? Maal isaatu Jimma Abiyyi? Akka inni itti yaadu ilaali. Namni kuni Jimmas miti, Jimmas bakka hin bu'u. Jimmaa fi Wallaggis nama tokkoof jedhee walitti hin bu'u. Jimmis Oromoodha, Wallaggis Oromoo. Shawaanis Oromoo, Arsiinis Oromoo. Oromiyaa guutuu keessa gosti garaagaraa jira dhugaadha. Godinni garaagaraa jira garuu nama gadi bu'a. Akkasitti naasaa. Nama tokkummaa Oromootti amanuu akka taasaa. Anyways, kaayoo qabaaf haasa'an. Waa'ee Haacaaluutti deebi'a. Haacaaluun inni ajjeefamee Oromoo guutummaa guutuutti cabsuudhaaf nama keessaa tokkummeessu. Nama keessaa nama Oromoo hunda bakka bu'ee haasa'u. Warra tokkummaa Oromootti amanan. Warra dhaga'ama qaban. Yoo dubbatan nama kaasan. Yoo haasa'an dhageessifatan. Yoo hoogganan qajeelchan. Namoota akkasii ajjeesuudha barbaadan. Jawaariin maaliif ajjeesuudha barbaade dafee jalqaba baay'isoo kan ajjeefamuudha itti karoorfame Jawaar ture inni iyyatees waaqni isa gargaaree hafe. Haacaaluun kiyyoo san keessa gashanii utuu hin beekiin hin iyyanne iyyachuu hin danda'u nyaatama. Gareen matoo haayaa kuni Laamroota hidhannoo qaba jettee amantaa namoonni baay'een kana akkasaa turan dhibba darbeesi. Waa'ee Laamroota irratti xiyyeeffannoo kennanii haasa'u. Hiriyoonni Laamroot Kamaali matoo haayaadha hundi isaaniitu. Finfinnee keessaa warra amma hoteela garaagaraa qaban, warra amma barcuma qaban, deeninnatii hedduu warri ta'anii hoogganaa jiran. Ijoolleen matoo haayaa Amboodhaa kaaftee amma Finfinneetti jirtu kuni Laamroot faana baay'ee walitti dhiyaatu. Ajjechaan Haacaaluu Haayilee Baliidha. Sadarkaa olaanaatti hoogganame. Waan ta'eef sadarkaa olaanaatti iccitii olaanaadha. Namoota akka Zimbiloo Kaasee fi fakkaattota isaatiin miti kan inni raawwatu. Garuu Laamroot akka basaasa tokkootti garee matoo haayaa keessa turte. Hojii basaasummaa keessas turte mucaan kuni. Waan assassination sanaan akka waliigalaatti ajjecha Haacaaluu wal qabatee garuu dubbiisaa kan hooggane baay'ee sadarkaa olaanaatti sadarkaa muummicha ministeeraa sadarkaa Dammalaashfaatti iccitiinsaa waan qabamee namoonni ajjeesanis xiqqoo ol fagoodha. Garuu intalli akkuma jettee garee matoo haayaa keessa jirti. Isheen ajjeesuu keessa hin jirtu garuu haala mijeessuu keessa jirti hin beekti warra ajjeese intalli. Har'a Dubaayii jirti intalli dhiifamtee biizinasii hojjetaa jirti Dubaayii Laamroot. So deennatii xeegamoo eegumsa guddaadhaan deennatii xeegaanii jira. Ishee so sadarkaa amma yakkoota gurguddaa akkasii kana iccitii gurguddaadhaan raawwataman. Isaan kana ijoolleen matoo haayaa kun
naannoo kanatti irra caala naannoo kanatu hin ta'in isaan sadarkaa gadiitti sadarkaa magaalaa sadarkaa aanaa keessatti waan hiraarsan hojii sadarkaa gadiitti hojjetu ijoollee Matoo'ayaa kuni. Amma Matoo'ayaa yeroo jennu waan addaa miti. Caaseffama mootummaa keessaa jiru jarri kun caaseffama mootummaa keessaa harka gadiidha. Keessaa mootummaa keessaa immoo deeninnatii. Beeraawi deeninatiitu qajeelcha ijoollee kanaa. Eenyu isaan hooggana? Amma fakkeenyaaf tibba darbee Hacaaluu Gammachuu fa'aa kantiibaa magaalaa Ambootiin dabalatee namoonni baay'een ijoollee kana faana suuraa qabaniin dabalatee gadi ba'ee dubbatamaa ta'u. Kominikeeshiniin magaalaa Ambootis suuraa wajjin ka'uun isaanii yookiin immoo suuraa kantiibaa wajjin ka'uun isaanii ergama mootummaa qaban jechuun miti waan jedhu ibsa dimshaashan ba'e wayii waan akkasii maxxansanii turan. Akka waaqii fakkeenya yookiin immoo maxxansa Jawaar fuudhanii fa'aa akka waan lola dhuunfaatiin waan godhame mootummaa irratti lola oofuudhaaf Jawaar waan ofiitti fakkeessanii kaasaa turan. Eenyutu hooggana ijoollee kana? Kantiibaa magaalaatti immoo tika aanaatti immoo tika naannootti immoo kan godinaatti immoo akkamitti hoogganamu? Jarri kun kallattiidhaan hoogganamanii beeraawi deeninnatii yeroo Dammallaash beeraawi deeninnatii ture sana tika biyyoolessaa fi waajjira muummicha ministeeraa Toofiq jala turan. Jarri kun. Toofiq Madiid okay. Kallattiidhaan ila hubadhu. Bulchiinsi godinaallee jara kana hin beeku gaafa dura isaan hundeeffaman. Kantiibaan magaalaatillee hin beeku gaafa isaan jalqaba hundeeffaman. Wanta akkasii kaasa. Tafarii Badhaadhaa kantiibaa magaalaa Amboo Saayiluu dura ture. Tafarii san booda Saayiluu achii booda Hacaaluudha kan dhufe Amboo irratti. Gurbaa Tafarii jedhamu kana dhalataa Walisooti. Kantiibaa Amboo ta'ee muudamee ijoolleen Matoo'ayaa kun yeroo sana ifatti Matoo'ayaan jedhaman hin beekamanii garuu immoo beeraawi deeninnatiin ijaaree ijoolleen kun sosochooti. Ergamatti kennamee dhalataa Amboo malee namni iddoo biraa akka hin bushine jedhaati gaafii gaafadhaa. Uummata keessattis gaafii akkasii kakaasaati. Namni dhalataa Amboo yoo ta'e malee ganda biraatii dhufee hin bushu jedhaati. Ganda irrattis haa dubbatamu, magaalaa irrattis haa ka'u, godina irrattis haa ka'u jedhanii ergama Toofiqii fi Dammallaashiitiin. Wanni kun ijoolleen kun kakaafti. Gaafa kana Tafarii kana nun bushuu jedhani laal sadarkaa biltsiginnaan itti jirtu isii kaasuuf. Tafariin Walisoodha. Walisoof Amboo gidduu garaagarummaan jechuun hin ulfaata gaa waan akkaataan ati itti qoqqoodiinsa biltsiginnaan gaggeessu kana kaastee haasa'uuf hin ulfaata. Tafarii irratti boombii dhukaasanii ijoolleen kun. Ijoolleen Matoo'ayaa. Kantiibaa magaalattii irratti. Kantiibaan hin beeku kana. Booda ijoollee sana qabanii onneedhaniituma hin gadhiisaniin immoo. Maal siin jechuuf wanni kun jara kana kan hoogganu beeraawi deeninatiidha. Beeraawi deeninatii tikadha. Kan kaffaluufis beeraawi deeninatiidha. Kallattiidhaan kan bobbaasu, ka to'atu, ka leenjisu, fandi ka godhu, ka hidhachiisu caasaa godinaayyuu miti. Ka kallattiin hoogganee bobbaasee qoratee ergamatti kennu warra federaalaati. Ani amma ijoollee bulchiinsa godinaa yeroo sana godina bulchan wal beekna. Yeroo isaan yeruma lammaan ture iyyuu lammaa jalatti ijaaruu jalqaban waan kana. Lammaan quban qabu. Toofiq faa erga yaalii ajjeechaa lammaa irratti gaggeesse booda Toofiq eegumsa lammaa ture Toofiq Madad. Lammaa mataa isaa irratti magaalaa Moojootti yaalii ajjeechaa irratti gaggeessee jedhee nan kaasa kun. Lammaa Magarsaa walgahii magaalaa Moojootti wanni kun gannadha 2018 garuma ganna keessa gannadha. Erga Abiyyi muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Walgahii tuunni gaggeessaa jiru qaamni hidhate namni 3 snaayiparii hidhatee walgahii keessa galee magaalaa Moojootti. Kantiibaa yeroo sanaa dubartiidha isheetu affeeree eebbatu ture lammaan achi dhaqee
namoonni snaayiparii qabatanii dhufanii yeroo sana eegumsi Lammaa immoo Toofiq Madad kana. Amma ijoolleen Toofiq faana jirtu gurmuudhaan eegu Lammaa namni snaayiparii hidhatee seenee jira arganii nahanii saffisaan Lammaa waltajjii irraa butanii ba'anii konkolaataa keessa gashanii ijoolleen fudhattee badde. Warri hafe immoo warri kaan immoo Toofiqiin eenyu jarri gale kun jedhanii kabbabanii jedhanii dhiisaa ittiin bu'inaa hojjettoota federaalaatii jedhanii Toofiq. Hojjettoota federaalaa yoo ta'an snaayiparii qabatanii eenyutu eeyyamee fi eegumsa waan taaneef olaantummaadhaan eeyyama fudhatanii iyyuu hin seenamu bakka akkasii snaayiparii qabatte. Booda jara sanaa okeen gaafa nannaanis ittiin buutan jedhanii akka isaan miliqan godhee Toofiq. Sana booda Toofiq Lammaa faana dhufee beellee nagaatti illee hin jennani. Eessa jirta lammallee eegumsa Lammaa olaanaa ta'eetu jiru. Galgaluma sananni Abiyyitti gale dhaqee eegumsa Abiyyi ta'e galgaluma sana. Sana booda Lammaan Abiyyiin gurbaan si bira dhufe kuni yakka hojjetee dhufe. Hidhamuu qabaa ergii jedhen. Inni dogoggortee inni hidhamuu jedheen Abiyyi. Akkasittiin Toofiq eegumsa Abiyyi ta'e guyyaa sanaa kaasee Lammaa faana akkasitti akka Lammaa marsaa lammaffaas yaaliin ajjeechaa Lammaa irratti gaggeeffameera yeruma sanaa kaasee. Amma gaa kananii sii kaasuu fi Lammaan utuu hin beekiin Toofiq faa caasaa Lammaa jalatti ijaaruu jalqaban. Caasaadhuma mootummaa ta'eetu Beeraayi Deeninnatii fi waajjira muummicha ministeeraa jalatti warra hoogganamu matoo haayaa jedhanii raadiyeesii kiiloomeetira 150 silasiin jedhe kana keessatti caasaan dhokataa kun akka hin ijaaramu godhan.